kanani dubbachuu fedhe waa'ee aadaa lixa Oromiyaarraa xiqqooma ishee kanan dubbachuu fedhe waa'ee aadaa shamarran Oromoo eeruma keenyaadha. Akkuma beeknu aadaa keenya keessatti akkaataan fuudhaa gosa baay'ee kan qabudha. Haa ta'uyyuu malee isa tuquu yoo dhiiseyyuu shamarran Oromoo immoo kan mataa keenyaa qabna. Shamarran Oromoo daadoon qabu walii galanii daadoodhaanii haramaan haramuu hin weeddisu baay'ee wal mararsiifatu akka iddooyyeettis akka adda addaattis yeroo tokko isaan keessaa eerumuudhaaf kaatusi akkasuma wal mararsiifatu. Isheen eerumuudhaaf kaatusi haadha ishee hin mararsiifatti. Ergi eerumti ishee ga'e yeroo akka ji'i lamaan tokko yeroo hafu aadaa lixa Wallaggaa hundumti keenya kan beeknu mararoo jedhama. Mararoo kanaa haadha isheef dhaamti. Hiriyoottan ishee maaliif intalli kuni naannaa keessatti dhalatte naannaa keessatti guddatte iddoo fagoo naannaa hin beekne keessatti yeroo eerumtu iddoon hunduu haaraatti ta'a akka kan keenya guyyaa har'aa miti jechuudha. Nama hin beeknetti kan isheen eerumtus yeroo baay'ee nama raasa yeroo gabaabaadha kan isaan wal argan jechuudha namatti eerumtu kanaa wajjiniini. Kanaaf iyyuu xiqqoo ishee mee achirraa kan isaan akka mararootti jedhanirraa jechuu yoon fedhee fi warri beektanis na jalaa qaba mixinnoo isheenan jedha. Kan isaan jedhan keessaa dildilli nooraa gibee yoo malli oolmaa dhibee nagaan taayyaarii miqoo qaanan isinii jedha. Dildilli nooraa gibee yoo malli oolmaa dhibee nagaan taayyaarii. Kani naannoo dhihaaratti haasa'anisi akkuma warri durbaa mararoo godhatanii dhiirrillee waan roggee jedhanii naannoo keenyatti durbi yoo heerumtu qarree ishee abalatti heerumtee qarree duuchattee jedhan. Qarreen kun kana gidduu haddatu jedhani gaafa durii durbaa fi nama heerumte kan ittiin addaan baasan sana ture eega heerumanii booda kanaan booda haddachuun hin jiru jedhanii sana mararsiifatu jechuudha. Warra dhiiraa immoo roggee jedhan. Roggee isaa kenneera abaluu jedhamee fuudhe jechuudha. Namni fuudhe qeerroo jedhama naannoo keenyatti. Kan fuudhe qeerroo jedhama kan fuudhe garuu suubboo jedhani sanaan boodatti jechuudha. Kanaafuu warri qeerroo kun egaa yeroo qeerrummaa isaaniitti waan dabarsaa turan waliin dabarsuun sanaan booda waan hin jirreef waan hundumtuu abbaatti qaba waan ta'eef waan irraatti jedhan jira. Sana keessaa tokko akkuma jedhee roggee isaanii kana eenyuufan kennaa jedhaniitu mararsiifatu. Eenyuufan kennaa nama obbolaa yoo qabaate yookaan hiriyaasaa kan hin fuudhin jechuudha. Ammaan booda abbaa kennuu fi maqaa waameetu roggee koo eenyuuf hin kenna roggee koo tolchaaf hin kenna. Fakkeenyaaf garuu tolchaan suubboodha yoo inni obboleessa kiyya yookaan hiriyaa kiyya ta'e qeerroof malee kennu koo jaalataan na jalaa gata kan saa'oo boo'a yaabsisa kan koo badaansisa. Dogogoro ya kalle hola Sigogoro ya roggel moma Mukuse sosobe takasi boje Kati wangni baay'ee gaddee hojii namaa kanarraa waan isa inni jedharraati namni akka kaachuu hin dandeenyee fi namni immoo dadhabina akkasii qabaachuu kanatti wangni gaddee owwaala bunoo daadaa irra otoo dhaabbatu
imimmaan isaa owwaala sanarratti cobee jedhan bunni imimmaan isaa achirratti bu'ee kuni buna ta'ee biqilee naannoo kanatti guyyaa sanarraatii qabee jedhanii kanaaf yoo agartan baadiyyaa kana gadi waan akka bunaa urgaa'u hin jiru bunni bakka tokko dhaga'amaa jira taanaan bakka fedhetti dhaga'amaanis waan buna caalaa urgaa'u hin jiru waan imimmaan waaqaa ta'eefidha jedhanii kanaafillee Oromoo waa hunda yoo godhu buna kana danfisee buna kana qalee ittiin waaqa